Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam kan Amaanu'eliin amantootaa kan hafuura qulqulluun qulqullootaa kan kiristaanan kiristaanota jedhamtan waamamtan hundumti keessaan akkam jirtan akkam sa'aatii kanaaf daqa kana geessan amiin. Waaqayyo akka badii balleessa keenya dunutti lakkoofne akka gaarummaaf gara laafummaa isaatiin sa'aatii qabnuuf daqa qabnu nu ga'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaate kan kabajame kan ol jedhe nuuf haa ta'u amiin. Akkasuma isa bira waamnee isheen biraa fuudhuu hin dandeenye bira haftes kan nuuf hin teenye haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam galanni ulfinni haa ta'uuf amiin. Akkasuma ergamtoota qulqulloota duukaa bu'oota akka aangoo isaanii samiirratti galanni ulfinni isaaniif haa ta'u amiin. Akkasumallee baga ayyaana jaafoggaan kabajamee yaadannoo haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin sin ga'e eegumsi araarsummaan haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam bakka jirru hunda nu faana haa ta'u. Akkasuma obbolaawwan keenya gara YouTube chaanaalii kan kootitti haaraa teessanii dhuftan noora sin jedhin sin simadheen jira. Warri duraan jiraatanii immoo na jajjabeessaa like share subscribe gootanii na jajjabeessartan dhuguma dhugaatti waaqayyo gooftaan sina eebbisuu jajjabaadha. Warri jabaadhu naan jettan guddaa galatooma. Ammas na duukataa kophii caqasa wangeelaa sinii qabadhee dhiyaadhera. Kophii kan koo wajjin hanga dhumaatti tura. Isinitti tole like share komentii na barreessuun hin dagatina. Turtii gaarii. Waletta Maariyaam maalirraanii waletta Maariyaam gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraanii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maalii keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu keenyaati uumaa keenya cubbuun karaa abbaa keenya addaam nutti dhufe karaa gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyineerra saada qabu nageenyi koo maalirraanii waletta Maariyaam haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam irraanii haati teenya qulqulleettii durboo Maariyaam maalii keenya haadha teenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam haadha teenya haadha saba hundumaatti gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kadhattee dhiifama kan nuuf laattu naaf beeki waletta Maariyaam maal siif beeku waletta Maariyaam namoota firra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo siniif ni dhiisa garuu sin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan siniif hin dhiisuu jedha jecha kana isarratti arganna waletta Maariyaam siifan beeka namoota irraa daddarbaa isaanii yoo dhiifamuu fi abbaan keessan inni waaqa irraa immoo isiniif ni dhiisa garuu isin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan immoo irraa daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe jecha kana tanaan argannu caqasa kamirratti jettee kan na gaafatteef wangeela Maatiyyoos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 hanga 15 irratti arganna naaf beeki waletta Maariyaam argattee jirta waaqayyo gooftaan sagalee jireenya isaa dhageessisu maal siif beeku waletta Maariyaam cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf dhiisuuf jallinna keenya hundumaas nu qulqulleessuuf jedha jecha kana caqasa kamirratti arganna waletta Maariyaam tole siifan beeka cubbuu keenya yoo isatti himanne inni amanamummaa fi qajeelaa waan ta'eef cubbuu keenya nuuf dhiisa jallina keenya hundumaa nu qulqulleessa jedha jecha kana isarratti arganna kanaan jetta wangeela Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irratti arganna naaf beeki waletta Maariyaam waan dhugaatii waaqayyo gooftaa sagalee jireenyaa si haa dhageessisu waletta Maariyaam argattee jirta maal siif beeku egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti gara waaqayyootti deebi'aa jedha jecha kana isarratti arganna waletta Maariyaam egaa yaada garaa keessanii geeddaradhaa inni cubbuu keessan akka isiniif haxaa'utti gara waaqayyootti deebi'aa jedha jecha kana tan argannu caqasa kamiidha jettee kan na gaafatte hojii ergamtootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 19 irratti arganna naaf beeki waletta Maariyaam jettee jirta waaqayyo gooftaan sagalee jireenya isaa
isaa dhageessisu maal siif beeku walatta Maariyaam. Ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaate, gooftaan obboleessa koo si'a meeqa yoona yakkee dhiisuufi hamma si'a 7 jedheen. Yesuus deebisee, ani hamma si'a 77 malee hamma si'a 7 siin hin jedhu jedha. Jecha kanas tan argannu caqasa kamirratti? Tole siifan beeka. Ergasiis Phexros gara Yesuusitti dhiyaate, gooftaa obboleessa koo si'a meeqa yoo na yakkeen dhiisaaf moo si'a 7 jedheen. Yesuusis deebisee, ani hamma si'a 77 malee hamma si'a 7 si dhiisi hin jenne jedhe. Jecha kana eessarratti argana? Kanaan jette Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 21 hanga 22tti argana. Naaf beeki walatta Maariyaam. Dhugatti Waaqayyo sagalee jireenya si haa dhageessisu argattee jirta. Maal siif beeku walatta Maariyaam? Ofii keessaniif of eeggadhaa. Obboleessi kee yoo si yakke jabeessi isa gorsi. Inni yoo yaada garaasaa geeddarate dhiisif jedha. Jecha kana eessarratti arganna walatta Maariyaam? Ofii keessaniif of eeggadhaa. Obboleessi keessan yoo sin yakke jabeessaa isa gorsaa. Inni yoo yaada garaa isaa geeddarate dhiisif jedha. Jecha kanas kan argannu caqasa kamiidha jettee kan na gaafatte? Wangeela Luqaas boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Argattee jirta. Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya isaa dhageessisu maal siif beeku walatta Maariyaam? Wal danda'a namni tokko isa kana yoo komate waliif dhiisa. Gooftaan akkuma isiniif dhiise isinis immoo waliif dhiisaa jedha. Jecha kana kan argannu caqasa kamirraatti? Tole siifan deebisa. Waliif danda'a namni tokko isin kana yoo komate waliif dhiisaa. Gooftaan akkuma isiniif dhiisu isinis immoo waliif dhiisaa jedha. Jecha kana eessarratti arganna? Kanaan jette Qolosiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 13 irratti arganna. Naaf beeku walatta Maariyaam. Dhugumaan dhugaatti obboleetti koo walatta Maariyaam, Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya si haa dhageessisu argattee jirta. Maal siif beeku? Yoo dhukkubsattan akka fayyifattanutti akkuma fayyifattanutti waliif kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu ni danda'a jedha. Jecha kana eessarratti arganna walatta Maariyaam? Yoo dhukkubsattan akka fayyitanis waliif kadhadhaa. Kadhannaa nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu ni danda'a jedha. Jecha kanas kan argannu caqasa kamiidha kannaan jette? Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Argattee jirta. Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya si haa dhageessisu maal siif beeku walatta Maariyaam? Akkuma nuyi warra nu yakkan dhiifnefi yakka keenyas nuuf dhiisa jedha. Jecha kana caqasa kamirratti arganna? Tole siifan deebisa. Akkuma nuyi warra nu yakkan dhiifnufi yakka keenyas nuuf dhiisaa jedha. Jecha kana eessarratti arganna? Kanaan jette Wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Dhugaatti obboleetti koo walatta Maariyaam, Waaqayyo sagalee jireenya si haa dhageessisu argattee jirta. Maal siif beeku? Gooftaan nagaa fi sa'aatii yeroo hundumaatti karaa hundumaatti nagaan isiniif haa kennu. Gooftaan hunduma keessan wajjin haa ta'u jedha. Jecha kana eessarratti arganna walatta Maariyaam? Gooftaan nagaa ofii isaatiif yeroo hundumaa karaa hundumaa nagaa isiniif haa kennu. Gooftaan hunduma keessan wajjin haa ta'u jedha. Jecha kanas kan argannu caqasa kamiidha jettee kan na gaafatte? Tasalooqee boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Sagalee jireenya si haa dhageessisu obboleetti koo walatta Maariyaam maal siif beeku? Akka badhaadhummaa ayyaana isaatiin Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuun isaatiin furamuun dhiifamuun cubbuus qabna jedha. Jecha kana caqasa kamirratti arganna? Tole siifan beeka. Akka badhaadhummaa ayyaana isaatti Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuun isaatiif furmaata dhiifama cubbuu qabna jedha. Jecha kana wangeela kamirratti arganna? Kanaan jette Efesoos boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti arganna walatta Maariyaam. Naaf beeki walatta Maariyaam. Dhugaatti obboleetti koo walatta Maariyaam, Waaqayyo sagalee jireenya si haa dhageessisu argattee jirta. Maal siif beeku? Nu illee Waaqayyo gooftaa keenya irratti kennanneera. Oliif dhiifama garuu isa biraan ni argamadha. Jecha kana eessarratti arganna walatta Maariyaam? Nu illee Waaqayyo gooftaa keenya irratti kennannee jirra. Oliif dhiifamuun garuu isin biraan ni argama jedha. Jecha kanas caqasa kamirratti arganna jettee kan na gaafatte? Macaafa Raajicha Daani'eel boqonnaa 9 lakkoofsa 9 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Dhugumatti argattee jirta. Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya si haa dhageessisu maal siif beeku walatta Maariyaam?
nagaan isin biratti ni hambisa. Nagaan koo isiniif nama kenneefi ani akka biyya lafaa kanatti isiniif kennee miti. Garaan keessan hin raafamin hin sodaatinis jedha. Jecha kana caqasa kamadatti argaanna. Tole siifan deebisa. Nagaa kan biratti nan hambisa. Nagaa koo isiniifan nan kenna. Ani akka biyya lafaa kanatti isiniif kenname miti. Garaan keessan hin raafamin hin sodaatinis jedha. Jecha kana irratti arganna. Kanaan jecha wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 27 irratti arganna. Walatta Maariyaam. Jettee jirta Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu eebbifamii. Amiin kakaase kan na xumursiise abbaaf galannaa ta'u ilmaaf galannaa ta'u afura qulqulluuf galannaa ta'u amiin hanga bara baraatti like share subscribe gochuu hin dagatinaa turtii gaarii.